Eenyu maqaan kee? Maqaan kiyya Mahadii Saanii naan jedhan. Guyyaa hagamii fi as turtan? Har'a guyyaa 12ffaa keenya edaa kaas bulle. Ganama kana gizee dhufnu wal fuunee as jala ulaa intarensii sadii jira. Kanaa fi qachiifisan gizee isaan seenanee isaan jala seenne mjiyoon Zubeydaan tun isaan jala seentee achi ilaalte gizee isin dhayitee dubbistee warra Amaarota lama dubbisuu turani. Gizee dubbisuu turan san deemaatti dhayne nutis gizee nuti dhayne hulaan uggachuufe xiyyaan isin dubbisuu feena ta'e isin dubbisnaan akka liidera keessa hojii qotaan dubbisaa jeeni gizee nuti dhayne isin dhuftee ni amtee gizee dhayne booda gizee nu harkeen nuti nama hanga shamma hojjaani keenya hulaan uggachuufe eegas nuti sulaa duraan deemnu hanga deebisaa keenya nu deebistuu yennee hulaa dura taa'u turre san booda poolisa yaame poolisni gizee dhufe inni nu he was surprised gizee isaa gaafatan hin daleennu jaaniini eegas booda akka isaan dalagu jiran arginaan achiin dura poolisa eenyutu yaame? Isaaniitu yaame. Isaan gizee yaaman booda poolisni duraan gizee gaafate dhiyoo kana gaafadhe inni gaafanne hin daleennu jaani amma akkam daleedan jeeni nu he was surprised so san booda viidiyoo ni qabna waan isaaniin jenne adoon ittiin bilbilin telefoona adoon yoo laanqaasin isin jala isin kontaakti godhuudhaaf try goonee turree jee akkas haasaa'u ture waan quubsaa miti wanni inni nu dubbate isi wajjin dhufee gadi hin bahu garuu immoo miitingii isi wajjii godhuuf hadhaa isi wajjin hin godhaa jee yoo ballama qabattan boru za'aa fudhanitti jee asi gabbee nu dubbisii uummata guutuu wajjin jenneeni Abdulaziz wanti isaati viidiyoo isaati leeniin qabaan. Inni Abdulaziz ambaasadaricha yookaan konsilara Minnesota jechuu. Waan inni isiniin jedhe qaba jira waan inni isiniin discuss godhe. Waan inni discuss noo jigoode takka leen hin jirtu gizeen gaafii gaafii deebisuu hin fadhu so dura teenyee warra Dr. Obsaallee kontaakti godheetiin jiraan hunjee Dr. Obsaa ammoo dhiyoo kana gizee gaafine kontaakti hin goone ni faradan ammas xiyyaa kaanis keessa bira jiru warra nama sadii bira jira. Sanneenis maqaa isaa tokko maqaa isaa hin beekne hin himne nuuf maqaa isaanii so as torbaanii ol as turtaniirtan gaafiin isin gaafataa baatanii isin deebi'eera moo isin hin deebine yoo isin hin deebine katti aanu maal godhuu deemtan? Gaafiin nuti gaafachaa turre hoota gaafiin nuti qabne nurraa fuudhaa dabarsaahii rakkina biyya keessaa deemu jiru ilaa arallee kun arraa amma gizee ganama kana gizee lafaa kana namoonni isin harkaa nama meeqaatu dhumu ture ijoolleen qeeroon biyya keessaa jawaar akkasii dhukkubaa dawaa hin fudhanne mana haakimaa jira kana hunda adoo isaan beekanii maaliif as ta'an yoo hin dabarsineen warra gavarnara biyya kanaayeeti maaliif fi rakkoo biyya keessaa deemu jirtu hin dabarsine kanuma gaafiin keenya deebisuu hin fadhaniin waan rakkoo biyya keessaa deemu jirtu kana akka addunyaan beektu akka namni takka illee beeku hin fadhaniin sani mootummaan nama gabroonfataan akkasii akka waan inni godhu jiru kana addunyaarra hin baane fadhaan so san nuti gabbahaa nu wajjin yoo ummataaf dhaabbatan taate ummata amma ganama kana gizee isin gargaaruu hin dandeenyu nun jee tokko we here only for the service af jirra malee wantiif hin jirru nun jee san warri inni service godhuuf warra amaaraa sani nutis yoo service af dhufne adoo nagiyaa hin qabne akkam service argachuu dandeenyaan gaafiin isaanii deebisaa qubsaa hin qabdu. Okay, waa'ee Jawaar kaaftee Jawaar haala mana gartee murtii dhiyaatee ture baay'ee lukkubsatee jira dhaabachuu iyyuu hin dandeenye egaa waa'ee isaa kaafte kana ijoolleen qeerroon gartee biyyatti hiriira baateetiin rasaasaan dhaamaa jirti. Dhaamsa maal qabda ijoollee biyya jirtu qeerroo gartee harka duwwaa protesti gartee baateetiin katiyyiitiin dhaamaa jirtu kanaaf kan lubbuun jaraa badaa jiru kanaaf jaraaf maal dhaamtaa mootummaa Itoophiyaatiif illee maal dhaamta? Qeerroo biyyaatiif wayinaan dhaamsa qabu waan takka illee yoo mana teenyees yoo mana ta'anis yoo ala ba'anii falmatanis duutii isaanirraa numaa hin nafnees amma durallee amata meeqa Minilik irraa Haayile Sillaaseen Mangistuu Mallasiin ilaa Abiyyitti takkaan duraa haftee hin beeytuun yoo dhumneetuma falmannee waan harkanu san haa bakka takka geenyu guyyee takka takkaan ganamuu galgaluu gisee takka takkaan dhumuun nuuf gaarii bakka takkaaf irraa kaanee haafinnee adoo isaan ajjechaan isaaniitii fi wanni isaan dura ta'uuf rakkoon hundi adoo hamilee keenya nun cabsine nuti isin booda jirra jabaadhaa so namni hundinuu kaanee humna takkaan akka falmanu ta'alaatii taasiitii qeeroon hundi humna takkaan kaanee falmannee akka firaa qofeef mootummaa biyyaatiif amma waliin dhaamu mootummaa Itoophiyaa mootummaa nafxanyaa kanama nyaatu saniif
oromoon duris takkaa hin rafne mirga isaa falmachuudhaaf ammallee ganaallee hin rafnee hin teenyuun wanni isin beekuu qabdan wayyaaneenis akkuma amma dura akkanuma nu ajjeestee caccabsitee akka feete nu goote kuftee numa kaasne isaanis fira isinis numaatu achirra isin kaaye isin adoo humna ta'e hin ta'in humna qeerootiin achirra isin kaaye aarallee barullee yoo jettanii ummata oromoo ajjeesuu dhiisuu baattan yoo mootummaaf bareedaa mootummaaf nama hunda walqixxummaa isaa eegsisee sabaa sablammoota mirga isaa kabaju yoo hin goone nuti falmaa keenya dhiisuuf hin teenyu ni duunaani haafiin dhumnee haafiilleen haa jiraannu hin teenyu gad soon isin numa kaasne jechuudha. Galatoom sittiin dhufaasi maqaan kee eenyu? Maqaan koo Zubeedaa jedhama. Zubeedaa haga as baataniitiin gartee ummata keessanii fi gartee biyyatti miidhamaa jiruu fi voice taataniitiin imbaasii gaafii gaafachuu dhuftan bubbulee jira torbaanii oli haga ammaatitti deebii hin arganne jettan maaltu halla dhalate? Akka beektanitti guyyaa 12ffaa keenya as buluudhaaf akka embassiin warri as hojjetanii gaafii keenya nu deebisanii statementii warra akka governmentii biyya kanaatti himanii akka warra Itoophiyaa wajjin waan isaan godhu jiranii likkii miti jedhanii akka warra governmentii biyya kanaatti himanii fi as jirra as bulaa jirran ijoolleen cufi odoo manatti hin galin illee nyaatillee baay'ee nyaannu as bulaa jirra. Har'a ganama kana kaanee oduu waa'ee obbo Jawaarillee dhageenye akka isaan akka baay'ee dhukkubaa jiranii mana hospitaalaa ciisaa jiran dhageenye yeroo hirribaa kaanu jara amaaraa lama argine isaanii seenaa jiru. Maaskii an fiige ijoolleen natti himanii naan fiige maaskii koo kana galagalchee akka isaan na shakkinee fi galagalchee jala fiige elevatira bira dhaabbatanii telefoona itti bilbilaa jiran warra sunitti dhufnee jirra eessa dhufna jedhaani isaan bira usee macallisee bira darbee ofiis isaanii deemee ulaa dhadhee ages isaan se'anii narraa bananii ulaan narraa banee namicha questionii gaafachuu jalqabe maaliif ala nutti baatanii questionii keenya answer hin godhinaa jennaani namichoonni like ati eenyu naan jedhu he start asking me question you know na gaafachuu jalqabe o leaderii keessa wajjin haasa'aa jirra har'a statementii baasuuf meetingii qabnaa naan jedhe eenyu taasisaa jirta nuti guyyaa 12f as bulaa jirraati guyyuu isinii telefoona dawwallee nu jalaan kaaftanii eenyu taasisaa jirta jennaan oh suni ambeku but like nothing numunne jala daw barbade nunni ka balbala sirra bane ka ambassador Abdulaziz mo nama brot like maqaa keenaaf himi jennani like recording godhaa jirani telefoona koo irratti maqaa keenaaf himi akka nama keenyatti himu eenyu wajjin haasa'e jennaan itti durani natti mun barbaanne ani ati maqaa kee eenyu naan jedhe na gaafate amma maqaa koo itti kijibe maqaan koo laliseedha jedhe uggusuni ani maqaan koo Mohammedi naan jedhe Mohammed eenyu Abdulaziz Mohammedi ati ennaan naan jedhe Abdulaziz Mohammed miti ennaan okay erga meetingin he say meetingi isini wajjin teenya jennaan ijoollee deemee fuudhuu dhaqe ijoollee fidee yeroon ol ba'u nuti nama jaamoo torba elevatira keessaa yeroo baanu nu argee balbala nutti cufe jara amaaraa sun wajjin haasa'u ture balbala nutti cufe nurraa he left basically hayya duratti ijoolleen akkuma dhufeen kanatti maa turte poolisoonni yeroo dhufanii poolisoota kijibaa ture jalan mee akkam kijibe yoo ka beektute irraa so nuti like saati tokkoof balbala isaanii dhadhaa olle gadi ba'aa nutti haasaa yookaan nama baay'eedhaan dhufne akka isin nutti haasoftan goonaa jennaan nu didanii callisanii poolisa waamanii isaaniitiif poolisa waamanii mana hojjechaa jirra kaameraa keenya irraa argaa jirra ijoolleen ofiisa keenya fuuldura jiraniiti deemaatti dhaqaa yeroo poolisni dhufanii they're gonna kick us out basically namichoon poolisni dhufee nu gaafate maal si gootan jennaan achi keessa jiranii and then the guy poolisni inni manaan hojjechaa jira naan jedhe kaameraa irraa ilaalaa jira jedhe balbala yeroo banuu qabe ka bananii ijoollee keenya sadii wajjin finally meetingii nu kennanii like ijaajanii meetingii nu kennanii boree sa'aatii 10tti
wal meetingii wal argina jedhanii. Poolisa yeroo yaaman manaa hojaa jirraa yookaan dalagaa jirraa ofiisa hin jirru jalaniitiin poolisa yaaman kaameeraan akka waan isin laalaa jiraniitiin poolisa yaaman jechuu. Poolisiin yeroo dhufu balbala lal'aeetiin jara ofiisa keessa teettu arge jechuu. Kunu waan ajaa'ibaati gartee isin baanii dubbisuu diddaaf hagana kijjibuunuu salphina tokko. Waan biroo waan jettu jira ammaan booda hagam turuu deemtan asitti. Yeah, akkuma isin jettanii like poolisiin iyyuu surprise ta'e like natti kijibaa jiran jedhee daddafee deemee balbala dhadha'uu jalqabe waan jedhu ka biraan qabu like gadi ba'aa akka baay'oofnee akka isaan sagalee keenya dhaga'an goonaati in argitanii akka warri biyya keenya cinqamaa jiranii ijoolleen keenya dhumaa jirti biyya keenya gadi ba'aati sagalee keessa use godhaati akka isaan nu dhaga'an statementii kana baasuu qabanii har'a yoo hin taane borillee meetingii kana namni cufi waliin dhaquu qabna akka isaan sagalee keenya dhaga'anii jawaar faa baasanii fi isin jedha kottaa warri biyya jirtanillee jabaadhaa isin jedha. itti fufaa waan itti jirtanitti. Waan tokkoon si gaafachuu barbaada. Yeroo balbala isin cufan san akkamitti akkas isin cufan mee yeroo tokko irra deebii natti himi. Isinuma qofatti cufammoo ijoollee Itoophiyaa isin waliin yookaan immoo isin duubaan seente san waliin walitti yeroo tokkotti balbala isin irra cufan. Yeroo elevatira keessaa baane nuti ijoolleen warri Itoophiyaa amaarri lameen suni deemuuf jalqabu jiranii yeroo isaan deemuuf jalqabanii namichoon nu argee dafee ulaa nurra cufate akkasumatti nurraan banne fiinne yeroo dhadhoofnu namichi there's like shanitu jira nama shan akkamtu achi keessa jira usanii nurraan banne. Eega jarri baan booda isin cufan jechuu. Okay. Waa'ee Jawaar halla lageettee yoo ta'e hin beeku Jawaar halla baay'ee lukkubsatee jira koortiillee dhiyaatee koortitti mana seeraati jechuu dhaabachuu hin dandeenye waa'ee isaa kana irraa waan dhaamsa dhaamattu yookaan yaada yookaan qabdu ta'eef qeerroon biyyatti falmataa jiranii ijoollee teenya baay'ee gartee rasaasaan mootummaan Itoophiyaa dhaayaa jira. kanarraa mee waan yaada qabdu. Rabbiin Jawaar gargaaru nu jedha. Warri ummati Oromoo waliin faayitii kana waliin lollee akka namicha kana ofirraa baafnu malee bilisummaan nuuf hin dhufuuti amanan taa'inaati warri qeerroo biyyaallee please waan dandeessan godhaati nutillee as isinii wajjin jirraati isin gargaarra. Jabaadhaa waan itti jirtanii Jawaarillee du'aa godhaa fi warri keenyallee rabbi isaa fayyisu. Baay'ee galatoom yeroo tokko yaada yoo kennachuu barbaaddu ta'e waan dhalatirraa gartee waan asitti Imbaasii keessatti ijoollee irra balbala cufaniif isinirra jechuu waan biyyatti illee deemaa jiru yeroo kanatti mee yaada kee nu ibsa. waan asaallee ganama as akka carraa ture as tutturaa turre garuu har'a ganama asin turre ijoollee marraan dhaga'ee so aamsan biyya keessaa qabu akkana gootee keessumaa yaaliin har'a kan Jawaar irratti haasa'uun fedha nama mootummaan kun nama keenya nuyi otoo namni keenya miidhamin yookiin miidhama isaa argine boorra namni keenya otoo fayyaatiin jiru qaqqabne lubbuu nama keenya oolchuun qabna mootummaan kun agartee Jawaar Mohammed baay'ee nama dhukkubaa jiru dubbatuullee yaabachuu hin dandeenye silaa namni kun mana yaalaatu kenname mana yaalaa yaashifamuu qabaa ture mootummaan isa kana gochuu hin feene qawwee irra qabee nama keenya dhowwee akka namicha kana yaalii ajjeechaa waan akkasii irra gaggeessuu jira dhukkuba yoo nama nagaatu hidhamee mana hidhaa keessatti akka dhukkubni qabu wanta barbaadeen godhaa mootummaan kun uummanni Oromoo nama keenya Jawaar Mohammed iddoo jirtan hundumaa akkuma qeerroon biyya hundaa kutaa hunda keessaa kaatanii akka bukkee nama keenya lubbuu isaa dhooshan nama keenya erga lubbuu mootummaan kun waan hundaa godhe bo'uu keenyarra dursinee tarkaanfii barbaachisu akka amma qeerroon iddoo hundaa keessattidha haalattiin amma har'a deemamaa jiru qabsoo Oromoo keessa addadha haala addaatiin deemaa jira akka kanatti tokkummaatiin tarkaanfii kallattii jiru hundumaa fudhanna mootummaan kun nama baay'eellee ajjeesaa jira ijoollee kun aadaa baratamedha aadaa mootummaa Itoophiyaa keessatti baratamedha duruu hin ajjeesaa
kun immoo kan akkas nu godhee har'as qabsoo goonee gallee yoo callisne har'as qabsoo goonee yoo callisne akkasumatti bifa jijjiirratee uummata keenya fixaa jira namni keenya kana ilaaluu miti hanga qabsoo keenya bilisoomnee uummanni keenya mana hidhaa keessaa jiran hiikamanii biyya keenya irratti abbaa ta'an irratti qeerroon keenya namni keenya galee rafuun qabu manguddoo hanga xinnaa guddaatti ijoollee qeerroo qofaatti dhiisuu miti qabsoon kun qabsoo Oromoo ilma Oromoo lubbuu Oromoo baraaruudha mootummaan kun ilma Oromoo ajjeesuu fixuuf karoorfatee kadheera halkan takka sekoondii takka rafaan jiru biyya misoomsa jedhee hojjechaa jira jedha malee lubbuu Oromoota balleessuuf sababa namni Oromoo ta'etti fixuu jira hayyoota keenya nurraa hidhee abboolii nama nurraa dubbatu nama qeerroo irraa dubbatu warreen akka Jawaar Mohammed Baqqalaa Garbaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhamtoota baay'ee hanga kanaan jedhamne ilma Oromoo jira ofirraa ka'ee dubbatu hunda hidhee warra haadha garaa ta'e immoo ofitti qabee akkas gochaa jira so nama keenyi namoota hidhamoota jiran keessumaa Jawaar Mohammed faarratti akka inni qabsoo isaanii lubbuun Jawaar Mohammed akka baraaramu tokkummaatii wal bira kaanee akka dhaabbannu karaa cufuu kallattii hundaan tarkaanfii jiru fudhachuudha har'a karaa laalleeti agaa gursaa jiran federaalii jechuun magaalaa keessa uummanni keenya isa kana faa gara baadiyaallee karaan gaggalamu baay'eedha karaa hundatti deemee namnu lafa ka'etti yoo cufee qabsoon keenya karaa baay'een itti fufuun danda'an jira galatum sinjalaatiin jalqaba irratti maqaa kee sin gaafanne ifama waliin maqaa kee uummata nu daawwataa jiruuf mee maqaa kee nutti maqaan koo Firaa'oliin jedhama Firaa'ol Gammachuu isinillee dhuftanii nu bira dhaabbattanii sagalee keessan sagalee namoota as jiru ta'uu keessan nu jajjabeessuu keessanitti OMN guddaa galatoomaa jenna hojii hojjechaa jirtanittillee baay'ee galatoomaa. Okay galatom yaada asitti waa'ee gartee ijoolleen qeerroo saahiboonni kee jechuu ijoolleen si waliin amma gartee guyyaa dheeraatiif as waliin turtanii yaada jaraa dabarfatanii jiranii atillee waan itti edaatu yoo ka jiraatu ta'e duraan maqaa kee nutti miti achi booda itti aanna. Hayyigaa galatoomii maqaan kiyyaasa harkamoo jedhama. Awwaan itti da'oo barbaadu dhimma Jawaar Mohammed wal qabateeti. Har'a oguu gartee ganama lafaa kaa'ee ilaallu sooshaal miidiyaa akka malee gartee hamilee nu cabxee qalbii nu cabxee oguu gartee Jawaar Mohammed waa'ee isaa dhageenyu akka inni gartee koortii dhaabbachuu dandeenye akka inni gabbihee ol deddeebi'u oguu dhageenyu hedduu rifannee yaadaddaa Oromoo Jawaar Mohammed gaafa biyya galu ani abdiin kiyya uummata Oromootii fi Rabbi qofa je kanaafuu abdii gartee Jawaar Mohammed nurra kaade san har'a nuti mana ciisnee gartee abdii lafa dhiisuu hin qabne waan abdiin absan galmaan geenye akkuma gartee uummanni sabaa uummanni gartee sablammiin biraa uummanni walaayitaa guyyaa tokko falmatee hoggoonoota isaanii guyyaa tokko zaadii Afrikaa mahee dhaabaa sanitti nutillee wal taanee akka gartee bara 2016 Agost 6 Oromoon bikka takka lafaa ka'ee falmatee mana irraa baasuu qabe jechuudha yoo nuti har'a gartee ciisnee mootummaan nafxanyaa kun hoggoonoota keenya mataa mataatti dhahee akka gartee Oromoo waliin galle Oromoo mataa adda facaasee akka Oromoo karaa deemtu wallaaltu godhuuf halkan guyyaa irratti hojjechaa jira waanni gartee hoggoonoota keenya mana hidhatti har'a gartee mana hidha guuree jiruuf takkitti jiru maal maqaa gartee Oromummaa fi Oromummaa qofa jechuudha. Tanaaf waan kanaaf uummanni Oromoo bika jiru falmatee qeerroon biyya keessaa falmattanii gamta koon kaatanii silaa mootummaan nafxanyaa kun manatti isin fixuu ta'a falmattanii kaatanii tokkummaadhaan akka falmattan gartee fincila keessan fincila xumura diddaa gabrummaa akka bikka itti gootanii hogganoota hiyyaa raabaasin dhaamuu barbaadu. Kabiraa ammoo gartee warreen qaama mootummaa keessa hojjetan warreen dhiigaan Oromoo ta'an isin mootummaa kun qarree jira mootummaa kun ni kufaa uummata Oromootaaf teessan boru uummata kam akka dura dhaabbattanii ilaaltan yoo har'a gartee uummata kan maddii dhaabbachuu baattan boru uummata kana akkam akka dubbistan isinumaaf gaafii akka ta'uun barbaadu. Kabiraa keessattuu gartee hogganoota warree aktiivistoota Oromoodha kanneen yeroo duraanii Jawaar dhaabbachuu turan keessattuu maqaa dha'uu kan hin barbaadu Biraanuu Leenjisoodha Ahmad Gisheedha isin keessattuu Jawaar Mohammed sirrii beektan isin har'a mootummaa nafxanyaa maddii dhaabbattanii isarratti ragaa bahuudhaaf yoo hayaaltan taatan dhiini ilmaan Oromoo dhiini qeerroo Oromoodha isin haa qabachuun hin barbaadu jechuudha keessattuu isaaniif. yaa gaafii laastii si gaafadha ijoollee hagam turtanii imbaasii keessatti balballi isinitti cufamee ture. Well nuti ijoolleen gartee gara nama 20 taanaa gariin ijoollee warra as bulee akkuma bulletti ganama gartee lafaa kaanitti seenne ijoolleen nuti almost 7 takka ol as jirra so nutumaa gartee haga namni kaan dhufanitti isaan already gartee nu arkanii poolisa yaamanii hulaan cufatan ijoollee gara namni 20 ni geenya. Agas turre jechuudha reefun tana guuturan nuti oseen. Baay'ee galatoomsiin jala.
akka dhageettan kanatti daawwattoota kennaa ijoolleen teenna qeerroon biyya gartee seerri itti kabajamu kana keessatti imbaasiin Itoophiyaa balbalatti cufee akkuma biyyaatitti ijoollee dogoggorsiisaa ture. Ammoo haa ta'u biyyi seerri itti kabajamutti homaa godhuu hin danda'anii ijoolleen oduwamaan taane poolisiin biyya kana biyya Ameerikaa jechuu dhufeetiin ijoollee kabajaaf gartee nageenyaan imbaasii keessaa baaseetiin ijoolleen ammallee gara manaa hin gallu jetteetiin imbaasii balbala afoo gartee aslaabatteetiin ammallee sochii jaraa golaa jirti. Bikka nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jalaa yoo waan biraa yookaan waan haaroon lalate deebineetiin isinii dabarsinaa guyyaa gaarii.